jimmaan keessatti dhalate akka itti guddate hawaasni jimmaa guutumaan guututti hin beekani maatii akkamiirraa kan dhalate eenyuun akka ta'e fakkeessituu hundi ana magaalaa yalla sheeritti naa godha invaayitiin affeeraa naawwii hamma magaalaa hamma hadha naawwiitti sheer naa godha fedhu gara tiktookiitti na dhufu gara feesbuukiitti na dhufu tokkummaa humnaatti sheer naa godha itti naa bilbilaa piliis lamman jiraatti oyo wallahi ijoolletti jimmaa kun yaan eessa abbaa gootiin si kaaddaa ani koo wannan barana tiktok irratti duula sanarraa keessan gadinaa siniin jedhee fi waa biraatiin miti yan anaa miti ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa gadi garagalchanii arrabsaa ooluu anaa miti obboleessoo bara jimmaan keessatti dhalachuun wanjala itti ta'e keessa dabarfannee adda geenye inni adda abiyyi jedhaa jiru koo jimmaan guutuu akka waan abiyyi jimmaan bakka bu'ee dhaqee masaraa seenetti naawwinti dabal kun qabadhaa ijoollee jimmaa dhugaan dubbadha soba naasa'u morma konne cita naawwiin inni addaa biyya galee xaqlaallaan abbichuu abii jedhaa jiru xaqlaallaan kun inni addaa lafti kennamee fi akkaataa mijatee fi taa'aa jiru warra silaa fannifamu isuma dhugumaa rabbii jechuudha wallaahi wabillaahi diqaalaadhaa biyyi jedhanii warra arrabsaa sirraa xiqqeessaa ture obboleessa kee sittanii maa dhaggeeffadhu dhugaa jirtu kun waan ati argaa turte waan ati itti gubataa turte hin dagatii waan darbe mubaarak musammaa guyyaa tokko gadi bee abiyyi keessa siin deeggarre siin arrabsine callisee taa'aa ture dhageessee ana waa'ee abiyyiitiif hin numneen ijoollee jimmaa warra ijaaramee socho'aa jiru argaa jirtu eenyuuf eenyuun akka ta'e warra na waliin dhaabataa jirus argaa jirtu eenyuuf eenyuun akka ta'e naawwii jabal wama jimmaatiin ana maqaa qeequu miti mubaarak jedhee na waamu mirga hin qabu nama gadi ba'ee abiyyi irratti du'a labsaa ture kan hadha nagaan buune oolle hin bari'u seetee udaan manatti adde jedhan kan hadha biyya galee finfinnee keessatti hojjetachuun isaan oolle afaan qabate gootne kana wallaahi an bismasrii keessa taa'ee na biyyi na rabse wallaahi biyya galee na rabsa dhageessanii masrii keessa taa'ee fageenya abdadhee abiyyi na rabse kee biyya galee mataa gadi qabadheen jiraadhuan bakka naan taane kan suduma nanan ol gadi ba'uwan naan taane fan gadi ba'a malee buchullaa miti kan hooyi hin ganna baasuwan nyaaran qabduu boosii maqaa keetiin jibni irrafamaa ture sagaxee maqaa mubaarikiin miti kan abbaan jibaar mataan gad deebi'aa ture maqaa mubaarikiin miti hin saalfattu anaaf ijoollee jimmaa miskiina walitti buusu ijoollee jimmaa caalee eenyu na beeka sila hoolaa nagra halloo tokko tokkoon rabbi immoo sinniisu sitti kaasa afaan alba'ee bara in albaa sitti kaasa rabbi immoo inshaallah biyyuma keessaa balaa wayii sitti kaasa wallaahi rabbi naratti niisu sheernaa godhaan malee nama kuma tokko ol naa fida warri jimmaa ijoolleen jimmaa sheer godhaa ijoolleen jimmaa sheer godhaa jecha naawwii waan ijoolleen jimmaan ilaallatu jedhee mubaarak jedhe irratti deebii gahaasni kennuun fe warri tiktookis warri feesbuukis lakki boo qoy zabii ban qalladni hin qalladni zabii baako ay barri hin galfe anan mala yoon gales nagumaan an gale nagumaan finfinnee keessa barbaadu gondorii keessa barbaadu bakka barbaade keessa nagumaan an deemadhaan yoon dandee hagan dandee kayree hojjetataa deemu yoon dadhabe immoo dhiisee afaan qabadhe taa'u malee wallaahi kilaashii fudhateem kilaashii ol fudhate wallaahi osoo nabiyyiin arge wallaahi isin warra reettiin arabaa kun du'uurra abiyyi du'uu wayya jedhee nutti kofachiisaa tureem isin tana gaagaa ammallee lafan qaballee ofii keetiyyuu yookiin sirra marsamaara ta'a yookiin sirna marsamaarata akka dhuunfaatti abiyyi kasasuu danda'an alfa koontinaa keessii fidaan viidiyochan fidaaman viidiyochan ajandaa godhaa sheer godhaa hundi keessan naawwii jabal naa fidaa tokkummaa humnaa naa fidaa jalqaba deebiinsi ni deebisa ijoollee ko haasaan dheeressi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي وانكي ناكم جبت وريمو دي ترى gara tiktoki tinjirtan wari mo di tarau jike sano jadda kele sensa wari gara facebooki wana so obole won kenya akam jirtu naga kesani baga naga tatani obole won kenya almano romo de la dunaratan akasumas jollen jimma dimma na wi jabal wayni jolle jimma na lallatu yo jiratanis yo duanis jedhe rattan deebisini deebisuu dhufe video kan yeroo dhuftan argitan buufadhaa lafa gaadhaa kaleessas deengaddas an miidiyaan natti fayyadamne warra miidiyaa fayyadame keessaa tokkoan of jujuu sun taane warra miidiyaatti kooraa fe'atee akka gaariitti itti fayyadame keessaa tokko jedheen of lakkaa'an akka kootitti sini gale bayazala Yuna siteti. Anu makale sati. Lagi fada boleh wangkin. Di mana wini di mijollen jimana lalla tujele suni. Dule yoro amma sagate na bambar bade gara TikTok itin, gara Facebook itin, dula natti bana yojin tokko kata hen nagatina. Lagi fada dubbi kana sirritan sini ibsa. Video abu fadda sina la fakadda wan kana jollen kenya jaraka tokkumma jolleni activistoni tokko tokko barechani halaf amala ko nabeku isinis immo barechitani nabetu an gafan sagale tawda gadi bo ani sagale male humna qabwara abba qabenya miti ayodan da me gadi be sagale taw qofa abba rabbini salafi se hingargara na wajjin gargaarsa kan biraa kana ol humnan qabuwan waa ijoollee saawudii soote kaamil hadii dhaggeeffadhu gurra keessa baafadhuun saalfattaatillee barreeffama mubaaraki miti jette dhimma takkanatti naaf galaa sirra neegneen kaamil komentiin talabbaa gadaatiif intinaan keessun badaa barreeffamnis keessun ati nama mesenjera kiyyaan naa dawwaluudha kunoon harka jira mesenjerri ati nama mesenjera kiyyaan naa naasa'u kaamil hadii hadha garuu bakka kee boyen qaanfadheen nama guddaa wayii nama yaadu wayii si siyaatu si gale amma ummata keenya nama tokko rarrabsinaa jala deemtanii please warri TikTok irra jirtanu waan deemaa jiru argaa jirtu waan kanaa waliin eegaa ture baguma kanaan dhaabate dhageessani baguma kanaan dhufameeyyu alhamdulillah tu waan hiikamuu hin dandeenye wayiitiin dhufameeti rakkoon qabu dhimmi anaaf naawwii an hiriyummaa waan ta'e wallaale biyya lafaa kana irratti bara kana naawwiin by the way anis isaaf abbaa galataati inni sanaaf abbaa galataati ijoollee biyyaati naawwii qofa osoo hin taane ijoollee hedduu jiru kaalida sanyii mootii gadi bahee dubbachuu qaba dhimma koorraa na beeka waan ta'e bareechee jechuudha walirraa fagaannus ani yoon qabaadhe waan hin qabu qoodadhee obboleessa koo obboleettii kootu wajjin nyaachuu yoon dhabes rakkina koo dhokfadhee jiraachuu malee rakkina koo baasee kun hiriyaa kootu kun maal kootu jedhee himadhee sin beeku himadhus dhaggeeffadhaa dhimma naawwii kana irratti barreeffamni inni barreesse isin wacisiisuufi isin yaani bakka anaaf isin walitti buusuufi abbaan barbaadan sila abbaan na jibbu sin jira jimmuma keessa ta'e kan na jibbu sin jira mataa isaa keessa na kaatee umri isaa jiraatu kana jaallatu immoo ni jira kan onni isaa keessa na kaatee jiraatu jechuudha namni waan darbe hin beekne waan dhufu sin beeku maraataadha jechuudha ankaleessa gaafan sagalee ta'uu gadi ba'u bismillaa jedhe dhimmuma obboleetti keenya ijoollee jimmaa fi obboleessa keenya suudaan keessatti gaafa 20 TikTok irratti dhagahuuf jirtu gaafti ganni baase dhimma ilma namummaa malee ati jimmaan ta'e feetu arsii ta'e feetu wallagga ta'e feetu shawaa ta'e waan kiyyiban qabne waan naan taane an jimma gati ta'e fittiin galuwaan dhageessanii waan naan taane tokko miti jimma fedhu gaattiraa keessatti bakka dhaloota kooti gaattiraa maan ta'een waan naan taane tokko waan natti hin fakkaanne tokko callisee utaalee keessan galu jimma miti yoo inni gaattiraa ta'e yoo inni obboleessa koo ta'e amala kooti
waanan obboleessa keenya dhalataa naannoo arsiitiin hin ta'u jedhe dhalataa keenya obboleessa koo jimmaan jiruun hin ta'u lumaan malee ati jimma ati maali narraas mul'atee hin beeku gaafa sin gandaan gadi baatanii wala rabsitanii dhageessanii wala rabsitanii abbaa jifaariin arrabsiiftanii nama meeqa arrabsiiftanu an takkaa gadi ba'ee duula akka sanatti galee hin beeku seenaadha hadha nan gammadaan gaafa sana qeeqamaan ture ati waan jimmaa sin galchuu jedhame waan jimmaa kan na galchu gochaani malee arrabaan yookiin immoo waa biraatiin miti dhageessanii gochaan na laallata malee arrabaan waa difeensi gochuutu hin danda'e sila arraba kana hunda arrafamaan callisuudhaan arrabaan waa difeensi gochuu hin beekuudhaan dhimminaa wiini gadi ba'ee barreeffama sana barreessee fi tokko anatu gubata ijoollee keenya ijoollee shamarran keenyaa fi ijoolleen dhiiraa keenya bakka gargaarsaa keessatti yaa naawwi yaa tokkummaa dhageesse bakka hunda deemeen kana dubbadha laa aktivistoota kana ijoolleen keenya bakka gargaarsaa dhabamanii hin beekanu bakka gargaarsaa hundatti argamu maal isin warra aktiivistootaa maaliif yeroo nan gargaarsa godhu dhuftanii na bira teessanii yoo fakkeenyaaf Harargeerra rakkoon jiraate akka Harargeetti gargaaraa yoo abbaan iyyate ollaan birmata waan ta'eef gadi kaaseen dubbadhe dhaggeeffadhala yoo abbaan iyyate ollaan birmata yoon rakkoo naannoo ilmaan Oromoo naannoo Harargeedha gadi fudhee dhufee ijoolleen Harargee dhufanii na waliin ta'anii sagalee ta'anii dhimmi kun dhugaadha jedhanii dhugoomsanii gargaarsa taasisu gargaarsisu dhageessanii isin maaliif dhuftanii ana bira hin teenye maaliif anaa wajjin sagalee hin taane jedheen dubbadhe dhageettiin arganne dhaggeeffadha namni na dhagee hin jiru keessattuu wanni baay'ee na dhukkube waa lama hojjechicha naawwinni dhufeera jechichatti nuuf na dhaggeeffadha waa lama tokko waa'ee ijoollee kanaati lama waa'ee Alii Idris hadha qabrii jiru biyya galee jechuudha waa lama kana irratti warra kan yeroo jiru keessaa nama lama yookaan nama sadi tokko Ibsaa Abbaa Nagaa lama ijoollee dubara wayii jiru sadii Maamadoo namoota muraasa jechuudha namoota muraasa qofa asittuu namaan hudha wal qabannee wal lolaa turre waa'ee Alii Idris irratti jechuudha jarri biraa hin beekanu maallaqaan gargaarataa jiru akka Oromummaatti jarri keenya immoo maaliif Alii Idris narkatti galtanii rabbi rahmata isaa godhu maal Alii Idris kana qophaa kooti jedhee iyyee biyya kana keessatti dadhabee achumaan dhimma kee yeroo keessa harka fudhe dhageessanii achumaan dhimma kee yeroo keessa kana booddee bakka naqa hundatti jira nan dubbadhaan dhoksaan beekuwan dhimmi kee yeroo kana keessaa kaatu ergumi Alii Idris yoo namni karaa irratti kufee jedhe ol fuudhee fudheen galu jedheen dubbadhe dhaggeeffadhaa dhageessanii dhimmi Alii Idris erga akkas taate rabbi rahmata isaa godhu dhimma kee yeroo keessaa yoo abbaan barbaade waan barbaade ta'e hanka yeroo keessatti amanee namni dhufee harkatti gaafata namni dhufee na jajjabeessa naaf jajjabeessa jedhee fudhee hin galu jedheen dhaabe dubaras taate dhiiras taate kana booddee manatti fudheen galuwan la'annu dubartiin karaa irratti makiinaan na biratti gacca'ee miila sii naafa godhe dhageessanii jimma malee Arsii irraa yookiin Baalee irraa yookiin intana Harargee irraa miti jara keenya dhugaa walitti himne yoo jenne yoo kufee jedhe kan lafaan fudhamne suma anaam gaafa obboleettiin keenya suuraa koon baasiin jettee naan calluma malee warri kayrooni beeka tajammaatti bakka hojii laatuu galtuu makiinaan gacca'ee naafa godhu miila sii lamman irra ba'ee naafa godhu anaam kan baadhee fudhadhee galee ji'a sadii ji'a afur qulqulluu dhageessanii ji'a afur qulqulluu kanan godhee fi nama miila hin qabne waan godhamuuf isin iyyuu hin beektu toofee iluu ragaadha abdussee ragaadha dhageessanii hayaat nama gattiraas muhimmatu yoo jibbite udduu kee bantee jala qabdee kaatee mana gabbaan taana baya jala gumaata dhageessanii
miilli lama gaafa irratti naafa godhamtu biyya kana keessatti bakka dhattu dhabde bakki siin itti kireeffattee jiraattu dhabde simachuu dinnaaniyyi namni mana dhaban jiru biyya namaa keessa ta'a mana jaajaan qaba hundinuu manni jaajaatu sin barbaadu gaafati fayyaa dhabde obboleessu ana kan baadhatee fudhatee galee ji'a sadii qulqulluu kun Abduseen lubbuun jira ishi Eertiraan Abduseen gaafadha Abduseef toobee itti rakkisaan ture gaayaa warra na waliin kireeffatee taa'u itti rakkisaan ture yeroo jaallatan na gargaara yeroo immoo jibban dhiisanii ba'a toofee iluutiif Abdusee of gargaarsifadhee rabbii gaditti algaa kiyya gadhiisee fi saaloonitti qorina rukute ji'a sadiif walakkaa ji'a afur waan akkasii ta'etiin obboleettii keenyan beektu kayroo keessatti makiinaa rukute birrii tokko gadi ba'eetti hin kadhanne birrii tokko gadi ba'eetti hin kadhanne waan an qabu boossee anoo laayivii galuun fedhu haati kiyya haadhayyeessaati abbaan kiyya abbaayyeessaati maal naa wayya mubaaraka daraanaa liqeessi waan qabdurra yookiin mool tokko tokko agabuudhuma bula qixxaati nyaadheen yoo rabbi na feeyses fayya malee jettee diddee laayivii galuu mucaan itti kadhachuu ennaa dhageessanii waan an nyaadhu nyaattee waan an dhugu dhugdee haga guyyaa hadha guyyaa hadha maqaa isiin dubbanne laayivii irratti miila lamatu dhahamee naafa taate wallaahi baadheen bakka isin waatti fayyadamtu hunda keessaa ture guyyaa tokko gadi ba'ee himadhe waan akkanaa kumaataman qabaa waan dhoksaa jechuudha yoo rabbi jedhe immoo gaafa digdamaa akkasiin dhiftu nan affeera obboleetti keenya kana dhiffeensi cunqursee akkasiin dhuftee haqa jedhu ummataaf dubbattu ka yeroon guutuun hin beeka waan ta'eef isinii galee isa mana dhabe mana namni hin qabne hin jiru tuman beeku tuma mana qabaachuu isaa beeku namni gaafa fayyaa dhabe mana hin qabu mana miti eenyuun hin qabu mana miti eenyuun hin qabu amma dhimma tumba duuti an gaafa Naziir Nuuraa gaafa duulli nama balleessu sana Facebook irratti gaafa ijoollee Liibiyaa miskoo abbaa nagaatiin maal jedhamu sana miskoo abbaa nagaa Amiinaa doolaara 50,000 ummanni buusee jennaan Liibiyaa keessa ijoollee baasu sana duula Naziir diimina nyaata yaadattu yeroo Naziir ammas hin jira nagaadhaan nam Naziir walloliisan qabnu fooloo walirraa qabna gara hundaan yeroo sana yeroo inni diimina murataa Ameerikaa taa'e na arrabsananii badan ture mbanne waame kanan jedhame messengeriyaan gruppiin ijaaratame soba namni Liibiyaa keessatti qabame hin jiru googilii keessaa suuraan harkifamee dhufe yeroo jedhamu sanan tanaadha yeroon haasoo barbaade na hudhuu barbaada waan ta'eef gabaabseen deebii keessan deebisee deema waa hedduu danda'ee tana dhaga'e rabbiin na dandeesse waan ta'eef ilmi namaa waa tokko naan godhu deebiin hawwii irratti warra aktiivistoota ijoollee maqaa jimmaa waammatanu tokko 2 3 4 5 jaadee wanta keessaa siinoo baasu tokko hin jiru tokkitti keessaa siinoon baasu an akka gootti ajeessanii akka gootti siinoo keessaan baasu maaliifi yeroon gargaarsarra jiru dhufanii na bira ta'anii jabaadhu obboleessa keenya waan gaariirra jirta dhimmi kun nu laallata jedhanii sookii kun yoo abraa afellee jira miti gandummaadhumaanuu xiqqoodhuma sii fafakkeessuu wayi dhufanii na bira ta'anii gastiirras ta'ee feesbuuk irratti jabaadhu naa gatii naan hin jenneef jenna hangalata wayii isin kennu eenyuuf jechuudha inumaahuu fakkeessituu duwwaa guute yoo ganda biraa ta'e dhaqanii irratti argamanii fakkeessu hin jaalloon fakkeessituu morman na cita malee morma koota sitti na kutama malee fakkeessituu hin jaalloon tiktookii waamee kana taasifsiisan warra afaan manaa bulu halkan tokko guutuufa mana namaarra gastii namaarra taa'aa bulutu iyyuu gargaarsaaf gaafa ana bira ta'e
انتنا وادنودا يو دبني وادنوتو غادي بطبطا مغاتي تي وهوندا دبچون جالدو ولا ما غلطتي ورالت فيستيلا وفينجتي يا تكوني اكتيفيست مان جرا فكيسو اكما كاليسا فكيسو غافا بيا غلاني مو شات جتي لات لات تجاتو والله وصوم بيجي هدي اكنن غدا انا لا لا والله سنون دلا فتيغان نامي ان غافا بيا غلان وان حالا ميجي سجري ابي يتميلا ساترا راني فوتو كانو كانا وان اجيسن فانسي اتولي نسورا مالي في ilmu ira kallu menena sauka abiya kasi ya jarana ubadda adara ubadda jede activist to digari beru bat jarro fakkesu abjet namni ajagando fi yusa taram jaran ajagando fi jira miti alto dila chu jira ana wasdi yu jimanti kesem dugadu ba guya tokko nan nima ka ko tin jimma arab sejira guya tokko nan nima ka ko dira baji bari arab sejira makuma keti ni obolezo atina mare titi kuba kabe ilmana ma fretti ola araba wal bela kabe bati kan rabbi na gasi la charo tos anatol khate rabbi wansi sita gafaruka rabbi kano jiketi duni sana sifa kapalu ko gurba sif kapala mat amma lena gato ko embarem abangi ditu sarge fateke yi azgore to chikaru lim jedem obole so atina ma olan kundura mumichi ministera ethiopia tuti kirete engetum وتوغن دبلاتي والله جت ينوف خباجا كني تبيت تاتي نما غندا كي دالاتي اتنا ما اولاد كوبا كبي اولان كون عربا كون دورا ابي يدو يا جريم ابي يدو ما خليسا دو يا جت كلام مرته غومبوس تجرا دارتا